Waraana torba TPLF waliin buufata jaj waraana tigraay jiru hadhee jedhanii shakkamam arma murtii Finfinnee dhiyaatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad qondaaltota olaanoo gamtaa Afrikaa 3 jaarsummaa Finfinnee galan wal argee waan deemaa jir beesis. Qondaaltoti tun hoogganoota TPLF akka waliin argin yookiin tigraay akka hin ejjenne duraanuu ministeerri muummee seeratti Zalaalem Taadheessaattu nutti hima. Durataa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa namoota 3 filuun gara magaalaa Finfinneetti erganiiru. Pirezidaantii duraanii Laayiberiyaa Ellen Johnson Sirleef kan Moozaambiik duraanii Joaquim Chissano fi ergaa pirezidaantii Ramaphosa ka fudhatanii dhiyaatan Gaalemaa Mootolaanteedha. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii waan ergamootni addaa gamtaa Afrikaa kunneen ministeera muummee Abiy Ahmed waliin mari'atan gaafadheera. Muummichi ministeeraa wanni isaan itti himanii ture wanta amma deemaa jiru kuni biyyattitti haala seera kabachiisuu wanta ta'uu isaa. Seera kabachiisuudhaaf wanni hojjetamu immoo dhimma biyyattii qofa akka ta'e. Kana yeroo gabaabaa keessatti bakka mirgi namaa miidhamini seera qofa kabachiifnee warra seeraan barbaadaman gara seeratti dhiyeessuudhaaf hojiin xumuramaa akka jirutti ibsanii. Kana jechuun gara biraatiin immoo wanta ta'aa jiru irratti akka Afrikaatti akka warra Afrikaa kana dura bulchaa tureettis kan sarmi argisiisuu isaanii baay'ee dinqisiifatanii garuu haa ta'u malee wanti kun amma mootummaan dhimma keessaa waa'ee ta'e yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu bakka mirgi ilma namaa kabajametti bakka uummanni miidhaminitti waligaloodhaan xumuran jechuudha. Kana booddee mariin gaggeessan hin jiraatu jechuudha dhimma kanarratti gama jaarsummaati. Wanta jiru haala arganii jiru wanta deemaa jiru hubatanii jiru wanti deemaa jiru seera biyyattiitti olaantummaa seera kabachiisuuf ta'uu isaa hubatanii jiru. Kana ibsa muummicha ministeera argatan booda achumarratti wal galateeffatanii addaan deeman jechuudha. Gama TPLF jaarsummaaf nama bakka buusanii rooduun jedhu ni jira. Quba qabaa mootummaan keessan. Amma haala kabachiisuu irratti kana marii keessa wanni seenamu hin jiru wanni isaan wanta akkasii yaaluu hin danda'u kun yeroon isaa dabreera. Kana dura wanta kan baay'ee yaalamee ture jaarsummaan yeroo baay'ee hojjetamaa ture sun bira dabreeraadha. Waraanni naannoo Tigraayitti mootummaan opereeshinii seera kabachiisuu gaggeessa jedhee kun torban 3 gaggeeffamaa jira. Kan xumuraa magaalaa Maqalee irratti ta'a jedhama. Haga ammaa naannicha odeeffannoo jiru argachuun ulfaataa ta'us jiraattotni magaalattii yaaddoo guddaa keessa akka jiran ni himama. Donald Trump Joe Bidenin injifatee jedhanii mirkaneessan White House keessa ba'aa jedhe. Eegi filannoo sadaasa 3 jigee Donald Trump arra gaafii gaazexeessitoota ka deebisaa ture dorgommiin tun dhumuuf fagoo jirtii jedhe. Agammaa akka jigee amanuu didi. Eejensiin soorataa dhaabbata mootummaa gamtoomanii na miliyoon 1.5 kibba Madagaskar sababa oola waggaa 3 deemaa jiruutiif beeltii harka qabdii jedhe. Barbaada nyaatatiif namni hedduun meeshaa keessa gurgurachuu jiraa jedhan. Ijoolleen hedduun abbootii isaanii gargaaruuf mana barnootaa keessa yaati. Lakkoofsi nam koronaavaayirasii qabu Keenya keessatti waan darameef namni jilfuudha irraa dhiyaachuu danda'u 50 qofaa jedhu mootummaan. Seeraares kan jalaatti bakka awwaalatti nyaati akka hin dhaabamnee fi namni awwaal dhufuu danda'u 100 qofaa ta'uu beeksisan. Mana amantaallee sa'aatii tokko malee akka keessatti hin turre seerri ba'e. Poolisii Afrikaa Kibbaa nam tokko kajjecha haadha warra isaatiif ijoollee isa 5 shakkamam hidhe. Qotoo bakkinitti jeessa argamteen haadha warraatiif daa'im jijaatiif ijoollee 4 ganda 10 jala ijeessee jedhan isaa Zimbaabuweetti baqachuu jiru ed qaban. Namjaaf daaktaroota hedduu nam balaan miidhamirra qaam keessa guurratee jedhamee Chaayinaatti hidham. Jarri kun maatii warra du'ee sobee kaleef tiru nam 11 hospitaala keessa guurratee jedhan. Humni waraan federaalaa Maqalee marsuun tarkaanfiin xumuraa fudhatamaa jiru himamee jira. Hawaasi addunyaa rakkoon deeggarsa namooma hamaan uumamuu danda'a jedhee yaada qaban himaa jiran. Waraanni torban 3 deemaa jir kanaan namni 100 lakkaa'ama ajjeefame namni 40 olii bisuudhaan baqate. Ministeerri muummee Abiy bitookumeessuu fi akka hojjetaa jiru himee ture. Ammoo waggaa tokko eegee badhaasa Noobeelii mo'atee Itoophiyaa waraan keessa galte. Kun maaliif ta'uu danda'e ka jedhu qopheessa sagantaa Haatok Steven Saka abbaa alangaa waliigala Itoophiyaa Geediyoon Ximootis waliin turtii taasis. Zalaalem Taadessaatti Kayitaanuu nu qopheesse.
Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru kunoo erga jalqabee torban 3 guutee jira. Mootummaan federaalaa waraana kanatti kan galee waraanni ajaja kaabaa jiru na jala haleelameera jechuun. Kanaaf opereeshinii seera kabachiisuuti gaggeessaa kan jiru jechuun hima. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootewoos gaafiif deebii BBC sagantaa Hard Talk irratti gaazexeessaa Steven Saakar waliin taasisan irratti TPLF humna waraanaa kaaba jiru haleeluun meeshaalee waraanaa gurguddoo achi jiran fudhachuuf waan yaalaniif mootummaan dirqamee waraanatti galee jedhan. Yeroo humni waraanaa mootummaa federaalaa Maqaleetti marsuun himame dubbii himaan humna waraanaa mootummaa federaalaa ergaa jiraattota Maqaleef dabarsaniin asitti araarri ta'u hin jiru jedhanii ture. Dr. Geediyoon dhimma kanarratti maal jechuu barbaadaniiti jedhamanii gaafatamuun. That quote was of a colonel in the army. Dubbiin kun kan koloneela waraanaa dirree waraanaa irra jiruuti. Dubbii himaa waraanaa waan ta'eef imaammata waraanaa dubbate. Kan inni jedhes hidhattoonni TPLF akka harka kennataniif waamicha taasisuu isaati. Dabalataan jiraattonni akka hiikkataniif naannoo haleellaa waraanaa irraa akka of eeggataniif waan dubbatanidha. Obvious military targets like military installations. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Komishinarri mirga namoomaa Michel Bachelet haleellaan gama lamaan ta'uuf jiru yaaddessaadha. Kanaaf yakki waraanaa raawwachuu mala jedhanii ture. Yoo kun raawwate maal gootu gaaffii jedhu Dr. Geediyoon gaafatamanii. The federal administration is the lawful authority. Mootummaan federaalaa biyyattii geggeessuufis ta'ee biyyattii keessa waraana bobbaasuuf mirga seeraa qaba. TPLF garuu humna waraanaa ijaaruun humna ittisaa haleeluuf mirga seeraa hin qabu. Gocha isaanii kanatu mootummaan humna fayyadamee akka seera kabachiisuuf dirqamsiise. Kanaaf mootummaan waan akkasii akka hin uumamneef karaa nagaa waamicha gochaa ture. Jaarrolee biyyaas ergaa ture. Garuu kana hundaan kuffisan. Kanaaf ammoo mirga seera kabachiisuu qaba. From the design or intention of the federal government. Waraanni kun miidhaa guddaa kana caalu fiduu waan danda'uuf furmaata araaraa fiduuf qophii qabdu isa jedhuufis. If an attack was committed against an army base in any federal country. Biyya kamittuu haleellaan humna waraanaa irratti raawwatee meeshaan waraanaa ciccimoon yoo jalaa fudhatame deebiin isaa kanarraa addan ta'u. Magaalota uummata baay'ee qaban irratti haleellaa rooketii gochuun ummata sodaachisuun mootummaa biyyaalessaa sodaachisuun raawwateera. Kana irratti sarara diimaa darbuun humni waraanaa haleelameera. Kanaaf seera kabachiisuu qabna. Waan akkasii qaama raawwate waliin mariif taa'uun ergaa hamaa qaba. Paartiin kamiyyuu gochaa akkasii yoo raawwate waltajjii idil addunyaa fi carraa marii kan argatu ta'ee aadaa jeequmsaaf kakaasuuf beekamtii kennuu jechuudha. And perpetuating a culture of impunity. UN akka jedhetti tigraay keessatti hanqinni maallaqaa uumamaa waan jiruuf jiraattotni waan nyaatan bitachuuf rakkachaa jiru. Boba'aan dhumaa jira. Uummatni 600,000 ta'an deeggarsa nyaataan jiraataa turan hin arganne. Kanaaf waraana kana keessatti uummatni hammam ta'utu beelaaf saaxilamuu danda'a yookaan du'uu danda'a kan jedhuuf Dr. Geediyoon koomishiniin qophii sodaa balaa biyyaalessaa koree kana qoratee dhiyeessu garasitti ergee jira. Haga ammaatti kaampiyoon 4 ta'an qophaa'aniiru. Dhaabbileen mootummaaf kaan deeggarsa kennaa jiru jedhan. Gama biraan koomishiniin mirga namoomaa UN hidhaa ajjechaa fi qoollifannaan saba Tigree irratti xiyyeeffatu gabaafamaa jira jechuun himeera. Kanaaf waraana kana keessa dhimmi sabummaan jira jettanii amantu. Gaaffii jedhus Dr. Geediyoon sagantaa kanarratti gaafatamaniiru. You have to understand that the TPLF is an ethnic party. TPLF paartii saba tokko irraa bu'uureffamedha. Hoggansi miseensonnii fi deeggartoonni isaa guutuun saba tokko irraati. Paartichi yeroo yakka tokko raawwatu akka carraa tahee opereeshiniin seera kabachiisuu qabiyyee kana fakkaachuu mala. Garuu kaayyoo mootummaa federaalaa miti. Haala uumama paartichaati malee. Sodaa hawaasni addunyaa yakki waraanaa raawwachuu danda'a jedhuuf irra deddeebiin mootummaan lammiilee nagaaf akka of eeggannoo cimaa taasisuu ibsaa turre. Waraanni yeroo Maqalee gahu mootummaan akka miidhaan dhaqqabuu malu xiqqaatuuf guyyaa 3 kenneera. Kunis miidhaa isaa xiqqeessuuf kanneen keessaa bahuu barbaadan akka bahaniif carraa kennuuf ture. That will be able to minimize damage to civilians. Ministeerri muummee Abiy badhaasa Noobeelii nagaa injifatanis waan akkasii gaafa uumamu ajaja humna waraanaa waliigala ta'uu isaaniitu hafa miti kan jedhan Dr. Geediyoon yeroo waan akkasii uumamu dirqama seera kabachiisuu qabus jechuun himani. Jawar Muhammediif Baqqala Garbaan naannoo itti jiraatanitti dhaddachii akka hundaa'uuf gaafatan. Himata abbaan alangaa Jawar Muhammediif nam 24 irratti hundeessee ilaalchisee arbee lamii qabamuullee Jawar Muhammed Baqqala Garbaa Hamza Booranaaf Shamsudiin Xaahaan dhaddachi irratti hin argamne. Dhaddachi irra deebiin hafuun isaanii ni yaadatama akka warri jedhuutti sabab sodaa nageenya isaaniitiif yaaddoo biyyaa akka qaban. Waayilii keen Habtaamuu Xibaabuu kan dhaddachi irratti argame oolmaa dhaddachaa gaafadhe ture.
Habtaamu Oolmaan dhaddacharraa maal fakkaata jawarfaan man murtiitiin argamne? Baay'ee galatoomii asli mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa guyyaarraa galmee himataa obbo Jawaar Mohaammed faa namoota 24 ilaaleeti kan jiru. Haa ta'u malee akkuma ati obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanii fi obbo Shamsaddiin Xahaa dhaddacharraa irratti hin argamne. Abbootiin seeraa obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaan iyyata dhiyeeffachuu isaanii dhaddacharratti dubbatanii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaan haala yeroo amma biyyattii keessa jiru akkasumas gahee siyaasaa nuti biyyattii keessatti qabnuu fi akkasumas olola gama miidiyaatiin nurratti deemaa ture wajjin wal qabatee dhaddacharratti argamuudhaaf nu yaaddeessa nageenya keenyaaf yaaddoo nutti ta'eera jechuudhaan dhaddacha har'aa irratti argamuu akka hin dandeenye mana murtiitti iyyachuu isaanii abbootiin seeraa dhaddacha har'aa irra turan himaniiti kan jiranii. Kana malees obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaan dhaddachi yeroo naannoo nu itti jirrutti nuuf yaa hundaa'u jechuudhaan mana murtichaa gaafataniiti kan jiranii. Abbootiin seeraas immoo dhimmicha hoggansa olaanaa mana murtichaatti dhiyeessuudhaan murteen akka irratti kennamu himaniiti kan isaan jiranii. Galma isaanii irratti maanta jedhamu abukaatoof abbaan alangeeffaan maal jedhan? Iyyan asli manni murtichaa har'atti beellama qabatee kan ture ittisa himatamtoonni yookaan immoo abukaatoowwan isaanii dhiyeessan irratti abbaan alangaa deebii yoo qabaate guyyaa har'aatti akka dhiyeessu ture. Haaluma kanaan abbaan alangaa ittisa himataa abukaatoowwan himatamtootaa dhiyeessan irratti deebii qabu har'a mana murtichaatti kenneeti kan jiru. Gama biraatiin immoo galmee obbo Jawaar Mohaammed faa keessatti kan himatamanii fi yeroo ammaa kana biyyoota garaagaraatti kan jiran obbo Dajanee Guutamaa, Dr. Biraana Masqala Abbabaa akkasumas immoo obbo Tsaggaayee Aarsaa waamichi gaazexaa taasifamee fi gaazexaadhaan illee argamuu waan hin dandeenyeef abbootiin alangaa guyyaarraa dhaddacharra turan himanni isaanii yookaan immoo dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti akka laallamuuf mana murtichaa gaafatee ture. Abbootiin seeraas dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti akka laallamu ajaja kennaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo asli beellama darbeerratti keessattuu obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed abbaan alangaa waliigalaa Dr. Gideon Timoteos jechuudha ibsa waajjira ministeera muummeetti miidiyaalee afaan biyya alaatiin hojjetaniif kennaniin maqaa nu balleessanii jiru. Keessattuu abbaan alangaa waliigalaa haala nuti ofirraa ittisuu hin dandeenyeen miidiyaalee biyya alaatiif ibsa kennaniiru. Kunis immoo bilisummaa abbaa alangaa gaafii keessa kan galchuudha. Abbaan alangaa waliigalaa dhufanii mana murtii kanatti gaafatamuu qabu, hojiirraas gaggeeffamuu qabu jechuudhaan dubbataniiti kan isaan turanii. Manni murtichaas abbaan alangaa waliigalaa deebii akka laatu beellama darbeerratti ajaja kennee ture. Guyyaa har'aas abbootiin alangaa dhaddacha irratti argaman deebii barreeffamaa jechuudha fuula 3 qabu mana murtichaatti dhiyeessaniiti kan jirani. Haa ta'u malee abukaatoowwan himatamtoota akkasumas himatamtoota keessaa tokko kan ta'an obbo Dajanee Xaafaan deebii barreeffamaa abbootiin alangaa guyyaa har'aa dhiyeessan mormaniiti kan isaan jiranii. Nuti kan jenne waajjira abbaa alangaa osoo hin taane abbaan alangaa waliigalaa mataa isaaniitiin deebii kennuu qabu jechuudhaan dhaddacha irratti mormaniiti kan jiranii. Galatoom Habtaamu. Galatoom Yaatillaatii. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya jimaata aganumaa waan torban kan guutuun weeddanii nu hordoftaniif galatooma isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessan sagantaa kana Zalaalem Taadessaa keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Ag torbaan dhufu saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bula.